argitanii fooloo gootanii odeeffatanii ani waan dalagu keessatti na sodaachisuun gannaan ta'u du'eetuma asitti kudhan gubadha malee na quuxessuu admaatti goona du'allee lallabdan sheekaroobe adma nama kuma tokko dhibba fooloo na godhe Oromoo hedduun adeeggarti irra caalaan ani Oromoo lafaatiin nagaa qaba nama lafaatiin namoota gurguddaan isinillee gise maskeetan kana jaalan ani waan godhu ni godha waan dhiisu ni dhiisa dandeettanii yaalima irra jirtanitti fufa dhiiftanii dhiisa Nasri Anolee tokko fi kuma 80 sii kennatemi ani nama kan waliin dubbatuun barbaadu Oroo kana waliin Oroo kana wanni ammana kana seenee dubbadhele Mubaarakillee waan tokkoffaa nama nanu bannetti waliin naqin nama du'a lallabu hin naqin nama hara tokkoki fuula si uggura jedhu natti naqin rakkooti yaftee anaabatti waliin haa dubbannu akka uummanni Oromoo dhaga'utti nama ajjeechaa lallabu sheeka hukumii ajjeechaa godhuun beekwaan waliin dhaga'uun barbaadan kajiru tokkokirra kaanatti dhabamsiisa naan jedhu dhaaduu akkanaa kan amma na dhabamsiisuu danda'a kanan barbaadan carraan ogeenya yaboo mudaan waan jiru waan inni hawaasa maqaa balleessuu fi namoota famous hawaasa fayyadu maqaa balleessu dhugaa jirtu isinitti waan TikTok isaa gubaa ofii kiyyaa beeku jechuudha. Nuti nurraa qabaa yookiin gabbuu isaati waan jirtu isinitti waan dhugaa barachuu yoo ka barbaadani. Wani ni mumali. Dhagahi. Namni narra beeku hin jiru waan TikTokin kee gubateef nima obsi dhageeffadhu. La du limin jennani rakkoo tokko dhugaan jaalattu tanaaf rakkoon tantee Mubarak daqiiqaa 5 gabbuu isaa dhageeffatu waan jiru isinitti nima ragaa wajjin dhageeffatu namichi dhugaan fedhu barbaadu minan taasisa dhugaan ani sidaa dhageeffatu hin jiru Oroo natti dubbatin Mubarak rakkootti yaaftee yoo barbaade malee nan buusu furmaata Oroo raan barbaadu namni ani irraa barbaadu furmaata Nasri Anolee ila waa godhi tokko ijoollee feemasoota narra gubee hawaasa narra gubaa diinota kiyya narra gubaa jettullee dhageeffadhu namni tokko maqaan kaasee TikTokii kan kee waan sirra gubee anarra namni beeku jiru sin jedhe isinii himaila nama kuma 300 kanarratti ragaa wajjin isinii hima nama maqaa balleessaan deemin bilaasha TikTok keessanillee kennina TikTokii boru ganama gubata nati isinii hima kan dhagaa dhiiroo dhagaa maanu tadislee kennina jenne kennu meeqoo kamaale yeroo tokko naan dhiiga jenne shartii walii gallee dhagai Mubaarak shartii yoo taqabbale kenninaaf kenna malee lafa kaanee kenninan jenne eega waliin naqi Mubaarak lakki yoo dhugaa beekuu barbaaddan amma booda inni maqaa nama tokkoon balleessa Mubaarakiin dura asin lafaa rarraastee si namni TikTokii kiyyanarra gubu jettu isa halkanii guyyaa miskiina iyyuu ati miskiina iyyaa bulu ati baatee abbaa feetaa arrabsuu hin dandeettu takka jedhe talammata wanni nuti callisuu hin dandeenye dhagahi ani si waliin asirra iyyuu hin danda'u nama laalsi hime anammallee sitti marra deebi'e adabattee nagayaan akka namaatitti social media kanarratti hawaasa kee fayyadataanaan hin fayyadda yookaan nu osoo hin taane chaayinaadha ka si jibbe chaayina si jibbe laali TikTok community si jibbe fuula kee qabatanii laali fuula TikTokiin keetuun gubata Mubaarakan si hima kanama dhibiitu ka inni gastii seenee irraa nama arrabsu hin gubani ani isinii hima taphatina likkii kun dandeetti kee dhageeffadha sheekota lamaan Oroo fi kaballo dhageeffadha asli dhagahi an TikTokii isaas sadi dhagahi waan gube guutuu beeka TikTokii isaas sadi Oroo gadi buusi Mubaarak maana gabbuu isaa eegi dhugaan jaalattu kaayyoon jalti Mubaarak kama dhageeffadha Oroo jalli kama dente kun Oroon yaada furmaataatiin fayyadamaa Oroo beektu Sindaa kan cafe silleen barbaachisu cabarbaadheeti mataan kee si iyyuu ka tokko kiyya gube maal fidda
Si kamata ka tokra ke kiyabu. Awur pinau Sinofsu uskut inofsu indubati wanta kai. kampanye Indubati ni si jedebo. Naam sa hamal khiwalta takad badas sisto unde wotir wadin sisto Wana ma pegote nutina. sisto lakki sirra kana chudi wana bodoro sira kana chudi wana usa abule sowalta Arabi bilde asiti akatu. duwa chunu to ke putet tin badar so biga sang biga haga sibu sing biga daus mut ko dal wani ni orun ana mudra ka tejira yoni fula khairi kunaz gode tiktokin kabira baratus kabirati sentus tu gada namar gubadi amma ni orun je chada jiru lakki mubaraki fi asli da khasra gube kulaga yo khanis community guideline tiktokin ka te jabsiteje tiktokin kumal beha namni islama hinsir buda beha tiktokin kampani sa yo hadam numman adunya da jiru hundinu namni ka sheka ma kartu Appelala ila TikTok wan TikTokin isa gode wa isini hima wan TikTokin gode an afaan Oromoti translate jira isa mata isati afaan Oromoti hikefi wan TikTokin isa anje natti dergina jedhume look is good Kamal blog is good to Tarabud wallahi blog is good Facebook ra let do blog is good jarkin yaga woni je chada jiro yoni TikTokin fula khair kula sigode rakol dugada yo Facebook brakhin ni bis furmanin jiro malifin jakana namni kasa kana tufate akan sirbine TikTokin tolche be wan hada be basa be TikTokin basa be sheyni se sa dufe jeti fura sa qabate yoni TikTok bratin series blog kudani khalwo sindo kana abu furmanni dubire funtana nasrinje firra basu fatahana firra yasi ufatara para haydu warda si makat tawt khana fakatu risinje rakmigan Abona dagaya isini toktoki Dr. Asli Nasri Anuni Sapera kata nutu sibita nene barfatara parisa nutu sibita basi ke nan jennene ambanna torka kinje Olo na goda ati akoda mana ki nama toktoki ki kana tijaka misobinati ama mata oro shira indi tatesinitti hima olo na goda kota fakke fatota tanin mata ma oro kana shira indi dalage sinitti fida kota na bira olo na goda amada fati Kiki kamali kena hakikati nasiyan amma singodan kuni nasiya bada jettamo misha jettame atiyada kekena tunafakatu nasiyan jettu lala ila ani abu yaya namni rakko dum fa na walin kam da waya da kana rakko da fadina ifam gunda jini ifa boke wallahi billahi rakko dum fa wa takka shekka ani kallati ka walin batati mubarak jetti chappen jede kun nasiyan kun mubarak di markana ma to kitabe fil ajab engadda mubarak dalaga qaba mubarak qaba afani raqaba mubarak ayo gaji hime ebaran TikToki kan ke sadeno wangu afan Oromon bet afan Ingilifan bet afan Oromoti translate gode si erga musinerginian oro si erga musinerginian mero to kopse tak omenge barka yoni sadar namota hawasa wajatan bebe kama kana qabate ufi itati walingaltaniti islama walingaltani asawtani mal faida kaba ugabe ku barbanan gabusa daqiqa shani isinittima akana wonni inni nama tikesa oduju atobse me akada man godan obse ela wanto ko agono namna skesa jun kunun disatu abo mana tibilbila jara na tibilbilina be masotalle wara to kotalle pili wali bura de sinitimu fian olo na goda toktoki kiya afera da balate toktoki kiya kakuma dibba di dama akamita ka gubate siniti manam abo ero kuma dibba to ko di dama sa awal natinda walinan
Aboo waan isin jettan nan dhaga'u bayna deebisi. Itti isinitti hima. Wanni na gubdaniif kanaafi. Gubadhu gana gubatta inshallah. Akkanatti maan gubatta qaba qoloo addamtaayyuu. Ela jarana. Namni kun sadii fi ani wama jirtu isinitti himee isinirraa gara laafu garana. Wille wajjin abboo wajjuwanya takara mara taruu akka jalsi ake shwaza kun gabbusan kantu ya. Isin ko asila zina makka keessatti jolo jettu sin mara chawra tikuni. Tokko moona san qabdani. Sheekamaan gabbuna ta'e galte. Silala nama guddaa bakkuma isaa dheedha qartee nomsitu. Hai. Kenya jira amma kuma kaadhiru. Karama tare wajjin. Namni kun sadii dibbi sadii asitti taa'u kuni xiqqoo waa dhaga'ee deemuu barbaada. Reefu Oron Kenya jira amma bakka barani jiruun beeku ati loluu malee. Embeeku wali bilbiltii malaafuun walitti tareen embeeku isa. Doktora Sillee wanti leekan nama majaatama. Garalaafo. Sheeka dhiifama. Miira keessa galee dhiifama. Warri bakka zinaa hojjetaa? Dhiifama sheeka geenaare. Isinii miti ijoollee baddu jira dhiifama. Wanni as taa'uuf manni kun waa dhaga'uu fi lammaffarratti Naasirii fi Doktora Sillee wanni tiktokii fooloo akas ga'u hin kennina jedhanii fi sodaa osoo hin taane namni kun hawaasan akka walitti hin buune hawaasni illee akka sana arrabsine inni illee akka haara keessan galle tasgabbeessuu fi malee namni tiktokii fooloo naa godha jedhee balleessa darbaa oola. So fooloon sanuma kennuuf heddi jedhallee garuu immoo yoo asirratti cal jedhanii tumaan akkuma daa'imaa wacuu ta'e humar gandeebii qoosaa walii deebisuu ta'e hin fokkata dhugaa rabbii.